Goabdi. Amma. Edawana wajan inda genye khade karamana warumsan demtu. Demu fin demaa rummahe. Yang mariwani man saharti atur kadne. Bade, awal tamari anak. Ada tamarin dah udah empo. Ada wana helong tinda genye. Lagi garunda. Dan tadi nak berat tu deh. Malik mata mamar. Umma, dole raat ya mana orang sedih aja tiayam dokter narik. Kau tu mana so? Kalau dah so kaya, akan dokter sendiri nak pun orang kau jadi ngalah si agar. Wah, nanu dikira kita nak kisi dikira. Aja cuma umma, orang sahaja mungkin mulai kira. Lagi yang mati ya, bila abang kalau punjul ada di sedia tempat jalan. Baru awak tak payah tu nak ada pemain. Ini mana sama tadi? Beri dia ante mana perempuan sahaja begitu mana dia buat? Mati dokter narik. Kami agak ada nama. Mana kan ada nama? Saya apa ya? Tahu. Ya, ada berapa? Jangan berusaha atau berani. Daadadheetii miti akka ilmooti barumsaatti murtu kaniin hayyame sila har'a abbaan isaa lubbuun jiraate sababa daftaraa badhaasoo kiyya hiriyaa isaa jalaan hafu garuu maal godhan duuba hiriira. Umma hingga dinayye dikabbaa badhaasoo nuti ilma jirra badhaasoon kee sababa daftaraa ganaa barumsa dammuru ayye cinaa jiru maa sheekee. Galatoom yaa ilma koo hanga har'atti nama nu gargaaru dhisi namuma isin bira jiranuun jee yaada jajjabinaa kana nu kennuun. Umma kanaaf galanni na barbaachisu kun dirqama kiyya amma nin deema yeroo xiqqoo booda nin deebi'an. Arra maalumaan nama dute lain kamar darran kan nan gargara bote malin godame dalaga kan kam ni akamu woni godi gargara ye sai botan fi jira ki woni yo sai dalaga kan bana halu ye woni gurma mare ne yo amadu ba isa ta yo amadu ahlan sahibi يا راريخين مالي هاجمان جنبنا كنا ولي نكفدفتم ajan jabdura kana wala sikabe hon musa ni beitami اين بيخ andan ka mi soro desan khaso mala jifasan اين بيخ يجرني جو تري جرا رمو يسخ ليس mujada ko ka mujaan sababa inni duulan daftara hinqabu beete mana gorumsa hindabu ise sani bakawa malaka lalle aka inni baratu godudaf
bikkenni jirratti namni kun beeytee daangarratti waan ta'eef guyyochaaf beeytee biyya teenya tiisuudhaaf kan du'e beeytee intammoo bikkenni jirratti isa cinaa dhaabbachuu qabna. Sababa saniin yaada yoo qabaatan geetii. Mucaan Muusaa sababa daftara dhabinsaa mana barumsaa irraa nafu daftaraas qalamaas riifoormiis waan barbaachisu hundaan abbitaa. Qoya akkana qofa jechuun isaaf nam tokko ni bitaaf warroottan akka isaa meeqaatu jira kan sababa kanaatiin mana barumsa irraa hafa. Dhugaa keeti wallaahi. Saniifuu haala mijaa'aatiin waan tokko uumnee deemnee aftaamotaa jirami warreen akkana kanarraa suurree haala biraatti haala miidiyaatiin illee onlaayinii irratti gallakkifnee waan takka uumnee guruppii saniin akka walitti qabnuun jiraatu. Maaliif mi'eessoo kana keessatti hedduu jira jechuudha. Namni haala qalbii haala kana haa gargaaruu jira. Kanaafuu ijaaramuu nu barbaachisa jechuudha. Akkas ta'egaa duula karaa sooshaal miidiyaa kana karaa amma hawaasni keenya hedduun biyya keessaa fi biyya alaa fayyadaman feesbuukaa, waatsaappii, teelegiraama, iimoo, vaayibarii kanaan wal jaarree biyya keessaa fi biyya alaa maqaa tokko maqaa deeggarsa jennee deeggargeessa yookiin jennee uumuu qabna. Dhugaadha akkas jennee uumnee akkasitti ol gurmeessinee akkasii yoo gurree taate yatiimootaa fi harka qalleeyyii meeqaa jira waan ta'eef sana kara saniin gargaaruu dandeenya zeetii yaada. Saniifuu akkasii yoo goonerra wayyaan ja'a. Saniifuu ammumarraa egaa maqaa peeja yookiin guruppii takka walitti ijaarree garee maxxanfama kana maxxansinee san booda maqaa yatiimootiin maqaa nafaraa kanaatiin namoota hedduu waan jiran jecha maqaa isaanii barreeffannee guyyaa gargaarsaa erga daftaraa fi waan hunda qopheeffanne osoo barumsee hin eegalamne waan kana godhuufii qaba. Dhugaa keeti. Hangi tokko deemee maqaa warreen tan harka qalleeyyiidhaa fi warreen tan yataamaa ta'e warra durachuun hunda deemee barreessee akkas godhuu qaban. Gaarii akkas goonee san booda haala daataa isaanii sabaasabannee jechuudha. Haala saniin akka gargaaru. Garuu amma yaada tokkoon amma yatiimota kan hunda abalu jennee asii deemnee waan murteessuu hin dandeenye jecha namuu waan beeknu ati abaluu hanqana barreessii ati sanqana barreessii adda fudhannee hojii itti qoodannaa kanaafuu edana duula sooshaal miidiyaa feesbuuk irratti geessina. Amma yoo goone mutaa gaafa addaas keessatti baase ammaafummaan barreessu. laal jeeni garteen aboo fikiree ni beektaa mi qaalli Hamasan. dabtara darzaana lama itti fufee jedhe eegalee jira hayyuun amma sanii amma saanii jamaal darzaan takka Ibsaalii dobbaa gartee? Darzana kudhan kan deewa. Itti gaafatamaa faayinaansii keenya. Darzana kudhan kan deewa maashaallah. Namtichi kun nama jabaa beektaa barumsa barsiisaas. Hodhanume. Har'ammaa haala kanaan amma hedduu guurannaa bar. Aboon nama jabaatanii kam. Maashaallah Fuad Sultan Kaayiroo Ijipti irra. Hay. Habiib Abdallaa Ali Kanaadarraa Romsa Rashid biyya Kanaadarraa aboo ijoolleen tun aboo diyaasporaan biyya keessaa fi biyya alaa hay wardi Adam Darzaanati dama maashaallah isii faa namni hin beekne jiru mi'eessoo keessatti mi'eessoo miti akka guutuutti ni beekan jabaadha. Tokkummaa warra mi'eessoo baay'ee nama dinqisiistii kam. Kiristaanaa fi Musliima illee odoo hin jenne sablammoonni hundinuu irratti hirmaatanii duula kana gaggeessuu isaaniitiif baay'ee takka haa galatoomani wallaahi baay'ee takka wallaahi. Laalame ajaa'iba wallaahi maashaallah hin agartanii mee daftara baay'ee harkannee jirra ammaan tana ijoollee yataamaa kana wallaahi akkana gaafa tokkummaa warra mi'eessu ammallee itti fufaan haaluma kanaan inshaallah yoo rabbi jedhe. Ummaa dhaabbilee dargaggoota kanarratti ummaan akka jettee dhageessanii darzaana diddama isiniif kannaa jettee bar wallaahi gammadee keessa.
si game kuno deebine ga. Keessumaa eeguu jirra nuti. Eegam kana ka boru saddamur daga kuno gooni goona te ga ruma jabeessu qabdu kan man. Irratti hin jabeessaa abshii. Kuna jira waan hundaanu. Mucaan kana. Mucaa ati barumsa keetti jabaadhu waan rakkatte qalamaas ta'e dabtaraas gaafa uniformillee si bira jira. Gargaarsatti. Ayyee si namoota akka keetii sababa dabtara rakkoo qalamaatiif dabtaraa fi barumsa irraa muran buna barumsa muran hunda ni gargaara. Abshir jabaadhu. Ayyee si deebi'u. Ayyee. Jawaadhu warra daayaa. Ayyee Jira jirraa. Thank you.